Ejji gamna dura bochadhani. Kolfin ilkaan kee muuqedha bulluqaa fuuldratti namni maal kolfite? Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii waaqayyoof haa galatu isiniin jechaa har'a mana hawwiitti wal agarree jirra. Egaa hawwii chaanaal ishii jalqabaa milkoofnee fi chaanaala lammaffaa kana banattee dhuftee jirti. Hundumti keessaniyyuu laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuudhaan hawwii jajjabeessaa maatii ta'aa fi laayikii godhaa fi koomentii barreessuudhaan ishee akka jajjabeessitan isin gaafadha. Amma immoo maal gochuun dhufe mana hawwiidhaan piraankii godhee piraankicha immoo deebisee shumaaf laachuufin gara mana hawwii dhufee hawwiidhaan kol piraankii jechuudha. Piraankii bilbilatti bilbilee yaada wayii jechuudha. Hawwiidhaan jechuun hawwiin hiriyaa koo baay'ee jaalladhuudha. Hiriyaa qofas miti akka haadhaatti nama wanta baay'ee taasisuudha. Wanta ani sitti yaada piraankichaa piraankichuma raawwattu isinii ibsuuf ka'een ture garuu isiniif hin ibsu. Kanaaf kallattiidhumaan hawwiidhaaf hin dawwalaa. Piraankicha akka jaallattan abdiin qaba. Hafuura kun nagaa. Milkoomna ta'ee waan beekuun qabu. Mtiin kaas ta'ee abdiin qaba garuu sa'aatii kana raftu. Hello. Jirtaa gifti? Nagaa maalimmoo gifti inshaallah. Ejji gamna dura bochadhani. Kolfin ilkaan kee muuqedha bulluqaa fuuldratti namni maal kolfita? Erga durii si kabaja, erga durii si alaa callisa, erga durii ni callisee si dhaggeeffadha. Gamiidhaan akka malee narra baate. Sababa keetti fayyatan nagaa argadhaan. Qoosni ammoo asifta seeranaa sa'i. Sagalee kolkaas mee dhagaan jiru. Olkaas sagalee kee maatee tun dhaga'u sagalee kee olkaasi. Sirraa rafu ka'i rafta. Ol jedhiiti sagalee kee olkaasi nattaa sa'i. Amma dhaggeeffadhu. Qohi ergoomee akkaataa oduu odeessuu eegalte qo'eeti. Qohi maali inni inni toduu narraa fuutee bakka biraatti geessitu? Deemtee warra kiyyaa walitti na buuste maal siin jennaanii maal ani sitti haasofnaanii maatiidhaa dawwaltee maalitti odeessite isin dabbaruu qohi maa oduu odeessitaati? Maatii kan beekta? Abbaa dawwaltee fatuu beekta? Beektaatu waan jettee odeessite waan haasofte waan laaltu. Qohi dhimma kanarraa qabdu maalidha inni? Hiriyaan kanuma hiriyaa gantuu ta'uun qohi maaliif maal si fayyadame maal bu'aa si buusa maatii kooti waliin nanaxxee waan sobaatiin. Sim jedhi biyyee dhugi bishaan maalan dhugaa miti? Of kabajatu oduu odeessitee raawwattee of kabajinaa jetti gara dhudhuurraa si garagalcha. Hawwii dhiisi abbaa barbaadde ta'e ishii akaakayyuu hawwiitu ta'e. Ani siif gad jedhee mataarra na taa'uu barbaadda sireet. Laa jechuun habiibti mooraalii cammattee barii ofitti deebi'aa haasa'imee tasgabbaa'e. Dhaggeeffadhu amma jechuudhaan. Maal asii godhee jennaanii otoo waan dhugaallee haasofte haa ta'u maal godhii maatii koo biraan geesse iciitii baay'ee otoo sitti badhu. Oo akkasii iciitii baay'ee harkaa qabda waan ta'eef gadan sii guuraanis.
Mukanya tadi kita ada seberat kamu gak gue yang limos dia mau wae kita mata kau jadi no ASMB warnanya si wajib nasi na berarti tuh asa di TV. Anak kasih kan nama sisi garu takas miti. Nama jala citria kan tuh dat. Anak kau kayak tuh suntan ya kak datin sila la malif fakal na gote koi. Wabi mali wansa terat jamu akan jadi. Hah? Beran kita mau wansa mah deh. Bada si prank si goreng be kamuan. Itu kali asa karena tak sutin deh tuh berpalang tadi uste. Awi kana boda jechuudha. Ati waan injirre haasofte maqaa koo balleessite maatii koo xaxxeena himte kana booda dhaggeeffadhu dhageessamte seeraan kana booda bilbila koo irratti hin dawwalin maqaa koo dhahin isaati goote kana immoo dachaadhaan asii gaffara. Sari muka nyata di miwana sinjiri natti mi amma oduu fedhi sitti dhugaa. Lammaffaan afaan rabsaani gowwaan lama afaan rabseedhani. Teessi waree. Nan rabsin. Harama kiyya suusitti ta'e immoo kolisee arrabsaati barbaada. Nan rabsin ani baay'een si kabaja hin beekta. Baay'een si kabaja garuu narra ceetee oduu qoy jaartii guddoo taatee maal oduu odeessitaan. Muka nyaata guddina koosinatti maa miti xilis. Ati koo jaartii guddoo anaka kiyyaa shandhalu maltutu ganaa deebi'ee oduu odeessaa? Dhugaarra dubbii waan jabaatti achumaan argame. Maayyuu dhabeen beeku ani garuu ati koo balaa kee of ajjeesu laata sababa keetti maal godhii maatii kiyya gaarii kiyya malee amaa kiyya maa odeessita? Wabi adiitti biyya lubbuu kiyyaanis jaaladha barwaata kawaayi kee odeejjee. Sooki maalla jaalatta fakkeessitaa bar gubbaadha fakkeessuu jaalatta baay'ee fakkeessita haala kana. Dawwalee barakinaa si ajajuu. Simbee bakkish hulattanyaa silkii kooratti hin dawwalini kana booda odeessi waan biraa deebitee odeessitee si arginaan garuu anis icciitii kee gadi guudha jedhama. Dhaga'i atuu cakkantee funatti dawwaluu listaan hin dawwalu. Deem argaa kee. Mee laallakaa deebistee dawwalti moo deebistee hin dawwaltu? Hawwiin kaan yeroo kaan dogongoraan silkii irratti cufeennaan deebistee dawwalti. Agitaa dubbicha hawwiin haasiseera. Silkiin wantani saayilentii irra ture. Irraa kaasnee ittiin dhagaaf kunuunaa dawwalaarti. Intaama maal labde amma immoo? Waan mana qalladuufu hin jiru. Waan takka wanni qalladaa jiru hin jiru. Silkii koo irratti hin dawwalinii maqaa koo dhahin. Maal taate maal rakkoon kee maal siin jedhe? Ani odeessituu faana yeroo qabu. Ati koo oduu kan barte TikTok irratti oduu barte TikTok irraa odeessaa bultaa hin raftu waaqan kadhattu wangeela dubbistu TikTok dhumarraa haasaa bultaa sana booda immoo oduu afaan oduu si baree. Arrabni oduu baree bulluqaa laaffateedhaani. Afaan qabatu singeeltu dubara nyaanii kati nama harramoo kan kalee Facebook irratti wal baree bitiiti. Jecha fideetananii iccitii kee baases jalaa odeechee ciis mana gabbaa si'aa seemeen hin qallattasee baasif. Ani si jemmaru citi sitti madhee hin qabu. Citi maala si faana haasa'ani citi sitti madhee hin qabu. Ati arrabni oduu baree bulluqaa laaffateedhaani oduu bartee. Zimbedhaan oduu abaluutu oduu odeessee abaluuf fidee odeessuun barbaadu garuu sumatti likkii kee himaan. Yaa kenna aarsaa jirtaati kaa'uuf qabi dhugaa rabbii akkas tanan biluu fi suuqees kiyyee fudhadhaan dhufee waan nyaamaala kaabatti maala siin jee. Yoo bilookiin agoote maaltu dhufaree oduudhuma keessa dhaga'uu dhiisa malee. Oduun kee baay'ee mas jibbisiiseesi. Oduu waa'ee koo anatti odeessitu waan ani sitti himanne odeessite waa'ee koo maqaa na balleessite. Harama taara naabbaddu yaa kee anu waan hojii dhabee miti sa'aatii mul'aan guunne yookaan oduu waranya. Sa'aatiin horsiin guunne TikTok irra bulu. Ini sini laallatu ati sufeetu mana hojii bultaa koo akii irra bulle TikTok yoo ta'e waa'ee TikTokiti. TikTok dhufee si faana TikTok irra taa'ee beekaa? TikTok naqinii waldaa dhaqii yeroo kee waldaatti dabarsitee ofii fuusitti maanatu TikTok irra si faana taa'ee? Amma waa'ee isaanii isin laallatu waree amma maalidha? Na ilaallata waa'een isaas oduu achumarraa barte.
Bagai ni single cuti mal dan titi ammo mail wan. TikTok yoo ta'e ofuma kee afaan akkana godhe akkanatti seera akkana godhe achi deebitee oduu achumarraa fiddeeti deebitee immoo itti naarrabsiista. Amma ini TikTok irra taa'uutii fi biyya dabalanii waree tumaatti walitti fide maala siin jedhamu. Ati maaliif oduu odeessita? Qoy akkamitti biyyatti himta? Oduu odumatee asitti olii dhossina asitti hundi kafana walii taane malee icciitii wal baafna. Ani maatii kee akka sodaadhuun beekta. Akkamitti akkaatiin na salphifta? Dhuma waan godhe yoo ta'u irra naan darbitu ati naa shaffan obboleettii koo miti. Abboo siyaasa salphisanii waan hin jedhee qabu abbaan irraa taa'ee maraatti. Kakatta. Kakatta. Ari biran irratti waa ergamu. Kakatta. Naan kakadhee. Kakadhu beesh. Maal jedhee akkasii natti misi jedhamu mun beektaati yoo akka waa'ee baasinaa sun. Inaasoof taasee gurra kiyya dhagee. Wangeela qabadhu naa kakadhu. Inaasofneeti. Mataadhaan dhaabbadhu yaa'e. Laal kaa hojii keetii beekta akkamitti wangeela qabatta. Laa jechuun kaa atiyyuu hin beektaa barra. Hin beeku ani ati sin beeku anta si beekaa. Maalitti si beeka? Maalitti si beeka? Kakadhu hin goone dhime. Wangeelli anaaf si wajjin yoo waree jechuu eegalee miti bakka waree miti kan waamamu wangeelli ishii. Kakadhu kaamee waan salphaa wayii jedhiti. Saree. Abbaa manaa keetiin kakadhu. Abbaan manaa yaadu ani waa'ee kee ogeejjeen beeku si jamma. Prank. Waaqa. Prank taate tashi gowaa ki. Muka nyaata. Sirkii irratti cufatte. Waadha kun irratti cufatte kan suusin kadhanna akkuma ta'etti daawwalle. Viidiyoo itti daawwadhaama. Kaameraan itti argisiisa. Bani kaameraa kee. Bani. Abbaan manaa kee kakadhu naan jette maaliitti. Kaameraa bani. Kaameraa bani meeshiyam akka boossee si ilaala boossee. Ciisan jira hagiitti. Bani rakkoon qabu. Dafi. Hordoftoota keenyaa akkasitti piraankii goonee hawwii boochisnee oollee. Bani daqiiqa fagaachaa jira. Hordoftoota keenya akkuma argitan hawwii hirribaa kaasnee finnee. Hanga jedhu. Maal sitti dhaga'ame? Maal sitti dhaga'ame? Hin boochayi. Maal sitti dhaga'ame? Dafii yaada kee ibsadhu. Ani bari akka jalqaba sitti nurra jalqaba biraankiidha siin jedheen ture garuu na amanuu diddi malee barani jechuun haasaa akkanatti naasuutu bardi biratti akkanaa jechaan itti jedhaa barra. Ani immoo biraankii godheen beeku alaa wannati baruu qabdu. Laa biraankiidha siin jennaan biraankii miti naan jette re'aan si jemmirra waatu waa'ee keessaa naasa un beekta akka si duuba naasuun jechaan itti jedheen ni bara. Inshaallah birankii yemmaftee. Piraankiin jalqabee yuutuubiin kee duraa waan si jalaa gubateef yuutuubii lammaffaa kee irratti namoonni akka sabiskiraabii si godhan jedheen sapiraayizis akkasuma piraankii si godhuu yaadee hordoftoota kabajamtoota kee nagaa gaafadhuuti sabiskiraayib laayik godhaani. Okay. Baga nagaa nuuftan noora isin injinee jirra inshaallah anarra wadiin irratti hojjette kana dachaadhaan itti irratti hojjetta. Warroonni YouTube kiyya haaraa ta'an immoo subscribe, comment, like, share godhaa. YouTube kiyya duraan jalaa gubate dhugumaa haaraa banadhe. Kannaan jajjabeechaa isiniin jedha. Wabii mudachaa sii kaffala inshaallah narraa fatin tana. YouTube kiyya subscribe naaf godhan kanaatti naan himtu hordoftoota keetti. Wabii tanaafillee subscribe godhaa fi dhugaa rabbi YouTube ishee. Tole hawwii baay'een si jaalladha. Dhiifama naa gootee moo akkamii? Akkasitti
qabamne hin beektaa baatu kanatti afaan baastee dafartee natti naasoftu garuu warra rifachiiste anji hoggama rifadhiseete dura qoosaa yeroo ati silkiin irratti cuftu waan jedhe. Miskiina kiyya bakka shobbiraankiidha. Ati waa'ee koon odeessitu yoo odeeffames waan ba'a. Waanuma gurra namatti hin tolle waanuma jiitii qabnu sin qabnu. Laakasi jamur immoo nan beeka ijjiitin akkanaallee hin jiru waan akkanaa naaf galuu dideebar sila gurra tira cumnaa shakki malee dura kan natti qoosaa jedheen bakkuma amala kee qofaa akkasis seenirreeni. Galas biraankiidha. Hordoftoonni kee baay'ee si jaallatu, kiyyaallee baay'ee si jaallatu. Waan galatooma ulfaadhaa isiniin jennaa. Hawwi atis nagaadhaan bula kan gaarii siif haa ta'u. Baay'ee fayyaa ta'e irrii bakkeecha kanaaf na baana site anchi. Ciao bakka. Fayyaa naa ta'e galatoomii. Jaalladha. Okay, hordoftoota fi kabajamtoota hawwii argitaniittu piraanki ajaa'ibaa irratti hojjenne. Waan ishee goon argitaniittu hawwii laayik sheerii godha jajjabeessaa hawwiin mucaa cimtuudha. Mucaa baay'ee gara laafetti nama gorsuu dandeessudha. Yoo fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'ee yeroo booddee wantoota haaraa channel ishirraa argachuu dandeessu. Aga sanatti subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa fi jajjabeessaa bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Nagaa ammaatti kan isin wajjiniin ture Wabituubidha. Wabituubillee subscribe godhaa, share godhaa. Baay'ee isin jaallanna. Bye bye.